Maraadhe qabsoo bilisummaa uummata Oromootiif kan fayyus gaafa Oromoon bilisoomte honjecha goota onnee sibiilaat ilma abbaa gadaa leenconni sibiilaa qabsaayaa mirga namummaa cabsaa sirboota ammayyaawwaas ture hundeessaa sirna qeerroo kan sagaleen kiiloolee abbaa weelluu akka bakakkaa fi matariyasaa qabsaayaa adda bilisummaa uummata Oromoo kan ijoollummaa Oromummaaf qalee hojii fi ejjennoon goota dhiifamana godhi atumaanii haalumaan namuddee yeroo sanii si jibba seete barsin jibbu'anii si gata seete barsin getu'anii garaan koon dagatu wanta gaafa kaanii garaan koon dagatu wanta gaafa kaanii ayii Kadir Martuu Guantanamo sirboota ittiin beekamu keessaa hangafoodha lolaa akka leencaa artist jaalatamaa fi kabajamaa Kadir Martuu si malee gadaa seenaa guutuu isaa mi'eessinee hanga dhumaa tura seenaa goota keenya irraa baradhaan affeerraa keenya kabajaat kun isaan miidiyaadha daawwii gaarii Artist Kadir Martuu abbaa isaa Martuu si malee gadaa maqaa qabsoon jaal ibsaa fi haadha isaa qabsooftuu adda bilisummaa uummata Oromoo kan taate adde Masarat Magarsaa Itichaa irraa magaalaa Qoobboot seenaa dhalootaan yaadatamu hojjechuudhaaf lafa waraanaatti dhalate haadha Kadir Martuu umrii ijoollummaa isaan waraanni nafxanyaa dargii jalaa ajjeesee gootni dhiiga jaarraa abbaa gadaa horate taphataan beekamaa meeshaa muuziqaa beekaan leenca mataa daabee jaal ibsaa yookiin Martuu si malee gadaa Kadir Martuu daa'ima dugdatti baadhatee lafa waraanaatti malaa qaree guddifate yeroo Kadir umrii 8 abbaan waraanaaf bahee baqatee achi buuteen isaa dhabame abbaan kiyya Martuu si malee dandeettii gitaara dhahuu dibbee tumuu fi weellisuu haalaan qaba ture jechuudhaan Kadir Martuu ni dubbata. Ani abbaa kiyyaatu sirba. Abbaan kee moo? Abbaan kiyya gitaara taphataniiti gitaara taphatan abbaan kiyya akka jabaa Josephee fa'aa hojii taphatan. Haadha laalii intala fuudhii dhiirri dhalate abbatti haa ba'u akkuma jedhu Oromoon koo Kadir Martuu umrii ijoollummaa taphaa fi burraaqiin dabarsan saayinsii waraanaa barachaa abbaa jala taa'ee haala gitaara itti dhahan sirba itti weellisan surgoo dibbee itti dhahan sammuu daa'imummaan alanshee liqimsee kaampii waraanaa keessatti abbaan yommuu gitaara dhahaa weellisu artist Kadir tirii akka dibbeetitti 3 saantimaan tuma jalaa qabaa ture yeroo umrii 8 kanas ture fedhiin muuziqaa akka leenca beelawee abbaan gargar bahee booda haadha biddeenaa isaa adde Aashaa Muhammad Hussein waliin ra'ee tiksataa gaaraa fi bosona keessatti weellisaa sagalee qarate mahundee si malee gadaa aartiin mul'ata guddaadhaaf kennaa uumamaa addaan onnee leencaan Oromoof arjoo artist Kadir Martuu si malee gadaa ilmi qa'ee ittuu anniyaa umrii isaa kichuun diini nafxanyaa dargii dhiiga lolaasu bineensi guyyaan yuusu jaal ibsaa gurra muranii ija baasanii lubbuu qalanii bineensotaa kennitu artist Kadir Martuu yeroo umrii 12 woboof nyaata dhiyeessite jedhanii kichuu mana hidhaatti naqanii baay'ee dararaa turan artist Kadir Martuu qaalii Oromootaati mukni odaa hiddaan bal'aadha qabsaayaan waadaa abbaa fi mul'ata dheeraa qabu diinaaf tasumaa hin bargaafanne ergamtuun sirna nafxanyaa ra'een waboon kennee fi tikfatu irraa saamanii qullaatti hambisanii qa'ee isaan baqachiisan gara magaalaa Hirnaa imaluun jireenya injifachuuf carraaqii qormaataan guutame ciniinnatee dabarsaa gitaara muka weellansuu jedhamuudhaan naannoo Harargeetti beekamu irraa gitaara hojjetatee bakka deeme hundatti taphatu eegalee kana malees saantimeetiriidhaan dhayaa weellisuun hunda biratti jaalatamaa ta'ee
jaalala ummata biraa qabuun maqaa Kadir Tirii jedhu moggaasaniif cidha irrattis waamamaa taphataa beekamtii Kadir martuu si malee jaalala namaa qabaa ilma haadhaa fi abbaan eebbifameedha fedhii sirba baasuu ummataa fi mannaan ummanni arjaa hirnaa yaaboo mucaa miskiina kanaaf akka sirba baasu maallaqa haa guurruuf jedhanii qarshii 74 hawaasni kenneef qabatee ebba haadholii fi abbootii fudhatee konkolaataa fe'umsaa horii fedheen muuziqaa keebiddaa keessaa boba'u maashina qabsoo godhachuudhaaf gara handhuura magaalaa Oromiyaa Finfinnee lafa goota fardaa siidaa dabalee imala jalqab ergamni kee waaqa irraa taanaan waaqnis sifaana dhaabbataa yommuu Awaash gahan konkolaataan sakatta'iinsaaf dhaabbatu namni hin beekne tokko poostaa haguugame kennee fi biraa imal Kadir interview waggaa 6 dura artist Daawit Mokonnon waliin taasiseen akkana jechuun mudannoo kana ibsaa Awaash kana gubbatti makiinaan sakattaamame gadiin bu'e hoggaan gadi bu'u أكنت كونكولاتا دوبتي ناني نمتيشانا نبين خويادي خيتي ندو في بوستان كسر أبوه هنا إنجي بو تنجر هذا بنجر قاري جيب كان دي مبيكو هنا الرابوه إنجين هل كان يبيد ناخنيتو ما بدي بوستو ما أنا كني فوريتو من جبي فتنس كيسة تكبر أجين نرانا كني مالك خنا وقام باسي لك كاو كوما شاني ماليني أواش قبضت يركض في ناخن سون ربنا غرغاري Finfinnee yemmuu gahu artist Adnaan Muhammad sirba oltee bulteen beekamutu simatee haala mijeesseef waggaa tokko oliidhaaf beelawaa rakkachaa ka'aa kufaa namootaan wal barachaa dandeettii isaa mul'isaa hunda biratti jaalatamaa fi barbaadamaa ta'ee gootummaa artist Usmaayyoo Muusaa irraa barachaa